isin nama biraati hojjash murii wal dhahaa jirti eddaanu. Ummanni kun fuudheetuma footoo tiyarra hidhe. Samboota koomanti jala maal jaantee manii aboo micoota na wallahi gizee meeqa arrabsiifatiyaan micoon tun ofirraan deebisu akka jaamiira keessa na galchan ummanni. Koomanti giziidhaan ummanni akkatti way maakii tana wallahi gizee meeqa arrabsite akkuma arrabsaa oltee ofirraan dubbattu qay maarree namni hundi binaan mijjana. Aboo wallahi jetin aaree. Wayne hidubbadhee fatiyaatan. Yaabo fatiyaatan jechuudha. Mee Bilaal baajaajni beektaa isa gaafadhu. Habibti iqaamaani beektaa iqaamaa shari'aa jechuudha. Iqaamaa shari'aa kan godhadhee ana nama bultii qabu. Natumuudha. Ana bultiin qabu akka jedhu. Ana nama ala kana gabbee nama waltumtee narraa illee hin bareedu shin deesillee hin jiru. Iqaamaa godhadheetuman gaayis. Tuuttaa guddaa tokko uffadheetuman kophee sharaa tan uffadhete gwaantii harka kaayadhee filima turkii ummata filima turkii irra jiru san malee maakiidhaan jettan. Fatiyaa tana ulaa isii dura taa'ee eegee jechuudha. Yooma gabbatte akkuma booksiitti dheetuma garagalche galee ciisaa sammuu dachirraa feetu naatumtuu feetu dhuftee aadaltuu akka feete haa godhattu jeeti yaada fi ulaa isii jala dhaabbadha baajaajiin gadi hin buutu. Ol deemna gadi hin buutu gadi hin deemte. Samboota gizinaan dubbadhu isii dhabeemi firraan laayifirra seenee yaabu of kabajii arraboota gabbayti takkana dubbadhu ta'umaati tun jeeti laayifirra dubbadhu. Goojjamee Amaara keessaa dhuftee Jimma keessatti guddatte. Samboota laata Oromoo keessaati Oromoo miti bar jeeti laal paaqa isii godhana aarstee isii dhabee amma akkasii dhayixeetuma ibsishaa hiyyannani mattu seetaa akkas godhuun qabdu arfatee wallaahi. እንዴ አንሲቱክኔ በር ሲቱክኔ ካ ነሚስ ሲያስረዳው ደንደው ይሰቆፋ ኖ akkamitti deemtee na himattaanchee kanuma giseen dhufe maal barbaaddi akkamitti namaa wajji olalta maal jeesee natti dubbatu laalachumattiin bishaan ta'eetuma caluman jeelaan cal homaan dubbanni giseen natti dubbatu jechuu deemtee na himattee ayitti na himattee kana booda yoon si dubbadhee anumatti dubbadhu malee deebii. Waan goota na himatte mee isatti anaafsii guddaa keenya fixnu way amammaani madduqa an tokkoffaa namni na dabbaru nama deemee warra hiyyan na himatu faamilii gisee nama waa balleessa amma biyyatti illee ijoollee gisee walal holuti wallallee maaliif akkanitti hime beektaa umaaki si qophaa'ee tani bar si raggaxuudhaaf qophaa'ee itti hime bar durseen itti hime narraa dhorki takkiin gabbeetiin haleelaan jedheen. Zettiin osoo sagalee santeessa na dhagee ragaxeessa haa ture. Raga shabbara. Haayinumaa jaarsara jaan akka zettiin deemtee. Narraa dhoolti yookiin ni naadheedha jettiin himatiyaa. Narraa qabdamuun qabdu jaartii keenya jedhe yaala balazzaan jedhe laal. Itoophiyaattiin galchaan jedheen. Hai, Fatiha gaafa dhugsa maaliif hin kaasin kan inni haasofin asila waree nama kobalchiistu warra. Yoo irraa fadhe Guys, tap godha malee waree irra. Guys, tap godha baalla. Wallahi. Sammuu yeroo bisii hajaluuti yaa habibti. Fatihaan tun natti jijjiiramaa jirti guys. Fatiha wallahi وبالله نجي جيران جرت عين شو وده تقول يتغيرنا Fatiha wallahi دغاخي يبر guys not انت كولا بقى والله نجي جيران جرت ابو مستوى نفلال هو يجي خيسر ينجرو يا اجيكون ندكو جرا no اجي كله سواني بوهي تريف سلماف اجي نددبي بوهان تريان كاميرا انا بوهو نيغا يبر انا ما يعني دفين بوها متي دور اما مو كيسانين بوها ملي اسرتين بوكا هاي change gote mane boicha hanke am nechura no sinjechuko hulli ala laksma wa wayna gattame achumanin boye namni du'e ويا فتياتي جهرب بسي أقرقار والله يا أكس مالي إجيكو مال تيمي
iji hange akka nama booroo jechuu akkanatti bocola jette iji amma fayyite amma micayyoo achi deemnarra jijjiiramaa jirtaanii. Maki mana sin dhufin. Malte. No amma wayyaadha wallahi ijjitan akka tokko tattaate. Irribas miti irriba. Iji hange garuu ni bareeddi ni beektaa? Mee wallahi. Jaalalleen kee tokkollee iji hin bareedde kasin jeen jiru amma dura. Wallahi gizee hunda wanni nan si jala taa'uuf naan jedhe lolaan koo. Waan iji kee bareeduuf naan jedhe lolaan kiyya durii. Mee zaaree naan argawna. Hai Fatih antum bermestawati le mestawati dur tak kabdu lain. Fatih ya mestawati nes. Esa fidde. Mestawati nak kena ada sneti wallahi. Si bitu si kennu. La rakon kab. Way sadaqani jiru wadda wallahi. Oh ya rabbi alla manni ko xabshi rukutera ya oromotiya. Sadaqani jiru ya rabbi alla sadaqan dababe. Wallahi mana bolle zenu dibbe kolle bashanille dalagachun dadhabe. Wallahi lazim kisara dagun wifi kisara nyanni kisara. Ya Allah ya Rabbi ya sadaqan manargan ya nadda wallahi lazim mali nasr raba asra olem bula bali adda wallahi wat dalagan ni saddomi to kol kiram manan rada berbate dadda ude Wallahi jay. Hani. Naman. Daddabe? Ayyo. Ay mo singo. kana wal farsa fikri Yom. Diba sira mo? Wallahi. Ayyo mere bor hali bor. እኔ ስመች ነው ባሌን እንደዚህ ባለ አዩ መንጃር ሰኪያ ከስተ አሉ ማህነ ጉዳንቺ በእናትሽ አና አለበው ከደች ደኛን ቀሌንሲ አልሀደስ ነው መንጆ ገሩ አማ ደበቤጂ እቺ አማ አለባኑን ጄናማ ሂራፍኔጂ ሂራፍኔ ሲገሌ ወንቲ ለይፉ ቱሬ በቃ የገሪ ባሃኔ ገንም ሱቢ ሃኔ ሲገሌ በጣም ነው የተነሳ በቃ ሱቢ ሰላተ ሱቢ ሰንካኔ ዳ ማልታቴ አቶን ሲተ አነማማኑን ገዳ ጃርሰኪያ ከነሬ መሰረት ራፋ ዋትስ ዋን ብራስ ጅራ akkam waa biraan jira deemtee fiqir jettaan mataa isaarra dhaabbattee anoo eenyuun akkas jedha makluuqa miira kiyyallee naa eeguu diddee yettaroo meeqa deemtee nammaa imimmaan na buusisiise. Jaarsa namaallee taatu fudhachuu qaba. نعرف ساجر مينا قريبا فتيات أنا والله ربي ما لسنجا والله وأنا تبر بعد سنة أجيب أدو بلي سخية تكتي سيروم سيسو بتام شبلانو بنقرأت شلي جاكي اقدو ماكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حبيبتي مالتاتي فاتيا
obboleessa kiyya yaada jijjiireetiin jiraan hasaabin qayyirre yalle saalaasibuu osoon yaadiniu hay maal taate habibti siisu eegalee inta maal taate guys what goats inta jinni fatia anchinash fatia mujahid no fatia wallahi no fatia matat bari micoontu sirri barreefu ijjiisi wali boroytee deebitee bar guys natti jijjiiramtee haateen isin jechaa jira bara amma kan namni tokko namni na jijjiirame yoo jee namni nama sanuu maraatee jira jaye hidha namni keenya nama namanu anamma namantan faatiyaa reefu ijjiisi natti boroytee jirti sirriin jirtu isin jenna namni nama namanu bar abootuun maraatee jeesi bira dabra amma namni waarkee jettee namni si namanu Fatia. Fatia? Anda, si rukuh bicara mo? Shiro tu garasi kabe? Jar sahi ek gaddu. Akka maalin taaneef anarraa siin jirani maal deebistaaf maagii deebisiif maagii rabbisada waan takkatti nama dheertii yoo fedhinnaayis fedhee yoo deeme malee sekali dubartiin fudhattee waan jedhamtu sun ana biratti hiika guddaan kannu fudhattee guys oromoo taappaaf godhamee copy link godhaa ba'alaa hunubbaachuu saddaqadhaa mana kanatti bakka hone akroolubbinyalish እነዚህ ጥሊወጥ guys yan namni yaada kiyya kanatti amantani jira hiika isni kana fudhattee jechuun wanda lij raasu kafallaga ነው የሚሄደው እንጂ fudhattee waan jedhamtu jiru dhiirri waan jaalatee irratti hin du'a malee waan san dhiisee hin deemu aslan yoo jaalatee dhiisee hin deemu yoo garuu jaalalli kan dhaabbattu kan dhumattu karakkoo jiraatu ta'e hin deema nama tokko dhiisee hin deema san booda fudhattee hin jedhamu bakka allaqa nagaruun allaqa hin deema dhumattee nama tokko osoo jaarsa kan kee fedhiin tokko jira bultii tante diiguudhaaf osoo jaarsa kan kee fedhiin bakka dirqiidhaan dubbisuu silkii irra bilbiluu harakaata godhuu dhalaa takka jira nama bakka harakaata godhuu akka isa laallatuuf akka jaalatamtu ta'uudhaaf gilixlixlix tagodhatu san maxbashaadhaan mataa isii bikka lama adda baasaa jechuun ta'a akkasiisan malee ta'inni fedhee tiiteemu moo alqaalla bafitsum baalagi jaarsi hinginarraa dabadduan jaartiin qabaa ja'uunsan dakkaan isii godheeti lafa warabbal dakkaan isin hin jeebal bayyootu amin allabbiኝ ብሞት እስክትል ድረስ ነው ማሰቃያት ታከሲሰን ጋይስ ወላሂ ረኮን ጎረቢን ሌን isin hin gaafatu jechuudha osoo na dhiiseen jaartiin qabaa jeeni dirqiidhaan hiraarsitu wallahi ni jirti dubartiin akkasii ta bultii namaaf ilmoo haadhaa fi ilmoo adda baasuudhaaf dirqiidhaan bakka harakaata gootee irra bilbiltee maal jettee saayiboota isaa afeertee isaa harkatuuf nam waan akkasiisan ni jira dirqiidhaan ta akkasiisan qilxim waan namlaat እኔ ሽጉጢ ኦሮሞ እራኒ በረራዳ ኦሉታሬ jechu ዘጋታለሁ አይገርማችሁም አራት ቁጥር ይዳን ይሲዳ
akka deemtee mana ispoortii seentee mazagabamtuun isii godhe na'amana guys. Kaala balazaa tafedhinnaa isaatiin kute. I don't care. She guys, what did you learn? I said, I'm at Irtako. Yoga, who te bakadumate. Ululun captain. I'm not a yammer, dubartiin takka dhiira takka dhiistee gisee deemtu booksiin dubartii lammaffaa sanii hojjeta ta'uun qabu. Maaliif ta'a? Waan ta'u bar isaaf filatee waan deemee jechuun faayitiin dubartii taane hojjetuu hin qabdu. Because sanillee dhiisee waan deemuuf jechuudha. Ishii dubartoota keenyaaf hin baane. Wanti dhiisee deeme tokko bikka takkan ta'a wanti deemes laa wanti deemuu barate bardi taa'u bar uma deemaa bar wanti deemuu barate tokko yoo deeme jechuudha. Wanti hubachuu qabdan sani sana kanaafu aara taaptaapi guys taaptaap godha winii kanaafu akkas jechuu barbaadeeti isinii deebi'ee guys taaptaap godha yella waanuma xiqqaa guys onni takka binaamun kana aara winii kiyyaa Fatiha Winnie hayarraa deebi lubbuu ara maal ta'eeti Fatiha abeeta isamma Winnie tiyyeeyyaa okay asit na caalee jira bar oromoo taaptaa godha jedheen dadhabeeffannaa እና ፈትዬ ምን እያሰብሽ ነው? በቃ ልትወጪ ነው? አልወጣም እንጂ ትንሽ እናወራለን። ያ አኒስ በቃ መሄጃ የለም እና ኢትዮጵያ ደም ታሲሬስ ያ ወላሂ العظيم يوم ብሪ ወይን ኤጋጅራ ብሪ ወይን አድርገው ብሪ ወይቲ ኤጋጅራ አቲፍ አስሊ ነመኩመ ኩዳን ቡሳቲ ትኬተ ናኩታ ስጦታ 10,000 እዚህ ብዬ ከናት ጋ ተካይሮሞ ኩዳን ዱራለ ሜገቹ ኩምነ ኩዳን ሙጫን ሙጫን ካሩ ተኮኒን ገልቻ ከተመጭ አላቅም ላስገባው የሆነ ልጅ እየመጣ ነው። ማን ነው እሱ? ማን ነው? ኦቴ በቃ አይ ፈቲያ ረፌ ጅራ ቦሩ ወላ ገራ ኦኬ እኛ ከነስ እንጀጀር ጠበሽ እንዴ ጠበስቲ ወንድሜ ነው ፖሊስያ ጃል ኢሉ ወንድሜ እኔ ወንድም amma gizi asidem to dura jimman demaya mal ta'uu barbaada. Jimman yeroo asii deemu jimman deema garuu atuun birrii qabaadhe xayyaaraan hin jimma deemuu fedha garuu birri illenyim makiinuma qabadhee 20,000 akkas kaffalee makiinaa qabadheen deema jedhe okay jimma qarshii meeqaan dhaqan xayyaarra wallahi shaanxaa kootu hedduu fudhata malee an kuma shanii bar kuma shan kanaaf kuma shanii shaanxaa hedduudha ka shaanxaa 10 rakkoon qabu shaanxaa makiinaa jimaatiin ergita. Era du'een bada malee shaanxaa kooti adda baheen deemu. Kuma torba akkas no rakkoon qabu shaanxaa kan kee nama amanama qat godhee
Jimmaa bika barbaadde sii buusu ni jira meeqaa jira maal taate? Ni laallaa isa yoo akkas ta'e xayyaaraan 10,000 jedhan. Xayyaarri hanga Jimmaatti meeqa gaa'is? 7,000 akkana boo 5,700 hedduu sanarraan kutu. Jimmaa fi 15,000 jetti tokko. Haqiiqa himaamee hanga Jimmaatti xayyaarri meeqa? 6,000. Oromoon dadhabee ofirraa 10,000 jette garuu siisanan amana yaa 10,000 idarsaal yaa. Shaanxaa Wayni Oromoo jirtaa? Wallahi battee arrisee arkee. Dhagee. Fatiha. Maal ta'uu fedheette? Maal ta'uu feeta? Eka biyya galee gisee nama Jimma dhaquu si galee manuma adaadaa kiyyaan galaa. Adaadaa kiyya bira giseen boqadhu ganamuu taaziyaa dhufa ka si galee akka haaraatti taaziyaa sitti dhufa. Taaziyaa maazarii natti dhufanii si galee torbee takkaan dhalan mandara sana keessan taa'u si galee torbee takka taa'ee deemee paaspoortiin baafadhaa. Kazaa obboleessa kiyyaa waraqata baaseen ergaa fi giseen isaa waraqata baasee ergee ka'u maaliin godhaa. Bakka paaspoortii baafannaan namni wayii ispoonsara sii taanaan jedheera Dubaayitti. Ispoonsara naa taanii Dubaayiin deema. Dubaayii deemeen dalagadhaa jechuudha. Mana madaamis yoo ta'e. Dubaayii deemuu siyayyaa biyyi Dubaayii sun siinii taati garuu yaa uummanni Dubaayii hedduu ulfaataa bara. Yaa dalagattee jiraattamaa kayya dalagannaan immoo waan nagdii kanatti gobaziidha. Niin dalagadha dalagaa haa ta'u malee maaluu niin dalagaan si galee dalaguma ta'eennaan mana madaamis haa ta'u garuu galeetiin dalaga karoorfadheen jiraan. Waggaa meeqa teessisa Kaayiroo? Waggaa 11. Saudi kottu. Saudi nin du'e hajjidha yoo ta'e malee dhufu lubbuu Saudi maaltu jira? Kaayiroon taa'u Saudi dhufu. Yaa hedduu ulfaata garuu wallaahi. Yaa biyya ammoo namni hedduun na sodaachisee sammuu kana kaleessa fa'a. Garuu annu waan takka sodaataan jiru waan ni ምንም አያስፈራኝም በዚህ ምድር ላይ ከረዴ ገሩ አበደን ለፈክያን ጉርጉራ ማለ ኦሮሞትን ዱፏን ቱ አራውዝ ቢላሂ ለፈኒ ቀብዳ ስላ ያ ለፋ አዳክያን ጅራሚ ለምን ሸጠሽ ስፖንሰር አትከሽበትም? የሳን ስፖንሰር ማሪም ቢታ ማኪዲስ No, idda biyya galtu osoo biyyatana waraqaa tolfattee lafa san gurgurtee ispoonsara tokko naqattee akkasitti ispoonsarri jabaa ta'eera kun hin gaddamu caan meedikaala intervii irratti kabbaadha bitti rabbi silaa sanatti dhiisiti silaa akkas gootee akkas hin qabneef seefiif goote jechuudha akka poolisiin hin qabne poolisiin illee ni qabdi baroo isi qofa qabdi yoo waraqaa akka keenyaa haa tolfattu ta'e waraqaa akka keenyaa haa tolfattu ta'e yoo aluma xulxul yoo hin jeeyin namni si qabu hin jiru baay'isawee mana keesseenyaan osoo akkas goote wallaahi jireenya Itoophiyaatti biyya tanatti osoo si kabbade Itoophiyaatti rabbiin namaa tolcha garuu biyya Itoophiyaa galuu biyya galuu maaliif hin takkaffaa barbaada seete waan jireenya asitti qobaatti natti taphataaru ana beekasi galee no dhabeetii miti beela'eetii miti waanan irraanfachuu dadhabe waanan irraa cituu dadhabe tokko jira waan sanarraa cituudha dirqama biyya galuun qaba si galee gaafan biyya galee waa hunda niin dagadha si galee xoosii jedheen asitti gatee deema sanumaaf amma natti muddaa jiraan waan sana akka nama du'ee fira du'eeyyuun irraanfatanii baqaa yoona እንዳልተፈጠረ ነገር አድርጌ መርሳት ፈልጋለሁ sana irraanfachuudhaaf immoo fayyee ofitti deebi'ee akka namaatti namaa wajjin qalaqalamee jiraachuudhaaf immoo dirqama fayyuun qaba dirqama biyya galuun qaba si galee biyya galtu malee hin ta'ure hin ta'u hin danda'u biyya galuu malee si jireenyi nuun haqqaawwasnaa waa hunda irraanfadha waan asitti ta'ame hunda yaala balazaa በቃ ዘላለሚ ክያ አሸንጉሊቲ ጀራማ ጅራቹ አሸንጉሊቲ ተይ ጅራቹ እንፈዷል ጅሬኛ ኮጅጅሩ እንፈዳል ከነመት
Taaptaabii kuma ibbanne. Hawwiidharee shamarran hojii barbaadan keessaa na dubbisaa itti koomantii harki kan keetu si dhukkubee abiibti. Maali hojiin kan kee barreessime as jira. Way kaf gootee akka barreessin baasina nama goota barreesse. Hojiin akka maal gadda barreessaa keessan dubbisatti kaawwee. Auzu billaa maal isa ilarree kun ni dhiista jee siifadheen sitti himu jira barra. Hojiin tantee maali hojii akkanaatiin qabajee asuma himi. Eenyu isiin? Hawwi jaani haadhatii as jalatti hojii warri barbaadan keessaa na dubbisaa itti koomantii kafnu gooti ilarreefu. Shantaan kun adda. Rabbiin akka